Yooyaa daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Kun qophii abbaa misoomaati. Qophiin abbaa misoomaa walta'iinsa AMN Plus sagaleelotaa fi abbaa taayitaa dhaabbilee bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan kan simbiraan geenyu. Egaa arrasii qaama dhaabbilee abbaa taayitaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaati dhaabbilee daldalaa waliin turtiidha kan taasifnu. Turtii keenya kanaanii gara giddugala lammiitti imalleetti jirra. Giddugala kana keessatti oomishaalee kuduraa fi muduraa akkasumas immoo oomishaalee industiriiti kan dhiyaatani. Isa kanaan immoo gabaa tasgabbeessuu keessatti shoora olaanaadha kan inni qabu. Mee ol seennee haala dhiyeessii gabaa akkasumas immoo as keessatti wanneen dhiyaatan isin daawwachiisna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'a. Ani Olbaana Xomboraati. Nu faana bu'aan affeerraa keenya. Kaayyoon hundeeffamaa dhaabbilee daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee inni ijoon oomishaalee industirii fi qonnaa gatii madaalawaa ta'een hawaasa galii giddugaleessaa fi gadi aanaa ta'eef dhiyeessuudha. Kanaan ammoo dhiyeessii dabaluun gabaa tasgabbeessuun cinaatti hawaasatti siqeenyaan akka tajaajiluuf gargaara. Dhiyeessii magaalaa keenyaa guddisuudhaa fi gabaa tasgabbeessuu irratti karoorfannee hojjechaa turre. Kana keessattis galii argannuun magaalaadhaaf dabarsuudhaaf karoorfannee hojjechaa turre. Bara darbee irratti kan karoorfannee galii biliyoona 6.7 galmeessisuudhaaf ture. Kana guutumaan caalumaan galmeessuu dandeenyeerra akka galiitti. Isaa ol inni hojiin inni guddaa dhiyeessii magaalaa keenya keessa jiru baay'isuudha. Isatti aansee immoo gabaadhaan gatii tasgabbeesseen akka gabaadhaaf dhiyaatu gochuudha. Dhaabbatichi yeroo dhaabbatu gatii madaalawaa ta'eedhaan hawaasa galiinsaa xiqqaa ta'ee fi giddugaleessaatiif bifa gatiin salphaa ta'eedhaan akka inni argatu gochuudha. Sana hambisuudhaaf giddugaleessummaadhaan cheenii gabaa hambisuudhaaf dallalaan intoo keessan galiin kallattii qonnaan bulaarraa binneeti as magaalaa keenyaaf dhiyeessina jechuudha. Gatiin meeshaalee nuti ittiin dhiyeessinu haala uummati keenya ittiin bitachuu danda'u yookaan immoo argachuu danda'uutiin oomishaalee gosa garaagaraati. Kan oomishaalee qonnaa fi kan indastiriiti. Haala gaariidhaan hamma sadarkaa gadiitti hanga aanaatti gadi bu'ee giddugala gabaa irratti uummata kanaaf bifa bareedaa ta'een dhiyeessaa jirra jechuudha. Ayyaanota gurguddaa kan kiristaanas kan musliimaa irrattis hojii baay'ee cimaa ta'e hojjechaa turre. Dhiyeessii irrattis karoorfannee waan hojjechaa turreef dhiyeessii keenya baay'ee bareeda ture. Oomishoota qonnaa fi industirii baay'inaan magaalaa keenyatti galchuu keenyaan gatiin tasgabbaa'aa ta'e akka deemu baay'ee nu gargaareera jechuudha. Sana achi ispeeshaalii waraana Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumame irratti gatiin industirii ispeeshaalii biyya alaarraa biyya keenya keessatti kan galan irratti gabaan xiqqooshii rakkoo mudamee ture. Garuu nuti karoorfannee sirriitti waan hojjechaa turreef gatii tasgabbaadhaan gabaarraa zayitii irratti kaafnee liitirii tokko irratti hamma birrii 150 kan ga'u qinnaasha goonee dhiyeessaa turre jechuudha. Oomishoota biraa irrattis akkanumatti karoorfannee waan hojjenneef dhiyeessii irratti rakkoon akka nu mudanne gochuu dandeenyeerra. Kanaanis gabaan akka tasgabbaa'u hojii guddaa hojjenneerra. Qulqullina isaa irratti bu'uureffannee hojjenna. Baay'ina irratti hojjenna. Hawaasni magaalaa keenya kallattii adda addaatiin akka inni bitatu taasisaa jirra jechuudha. Meeshaaleen industiriis bifuma kanaan kanneen industirii alarraa galan dhiyeessitoota kallattiidhaan dhiyeessitoota irraatii binna. Kaan immoo warshaa yookaan industirii itti oomishame irraati kallattiimaan binna jechuudha. Kun maal hambiseera? Sansalata gabaa kan jennu san gabaabsee jira. Gatii immoo salphisee jira. Amma yoo suuqiiwwan keessa ilaalle sadarkaa suuqiitti yookaan immoo magaalaatti yookaan gabaa keessatti oomishaaleen ol kahaadha. Sadarkaa nuti itti dhiyeessinu immoo kallattiidhaan qonnaan bulaa fi faabrikaa irraati yookaan immoo warshaa irraati kallattiidhaan finneetitu
giddugala gabaa dhiyeessinee uummati gatii giddugala ta'een yookaan madaalawaa ta'eetiin bifa inni ittiin argachuu danda'u oomisha hundumaa bakka tokkotti dhiyeessinee jirra jechuudha. Tooftaalee fi karaa oomishoonni kunneen hawaasa bira ittiin dhaqqaban keessa yuuneenota waldaalee hojii gamtaa sadarkaan jiran shamartoota akkasumas teknooloojiidhaan karaa qulqullina qabuu fi bal'inaan uummata magaalichaa bira ga'u. Dabalataan ammoo giddugaleessa gabaa ulaawwan seensaa magaalaa Finfinnee irratti ijaaraman keessatti oomishaalee kallattiin dhiyeessuun kan hojjetani. Kun ammoo itti quufinsi maamilaa akka dabalu taasisa. Dameewwan yuuneenoonni akka magaalaatitti jiran jiru. Yuuniinoota irraa immoo gadi bu'ee immoo maaltu jira shammaachonni jiru. Isaan kun bu'uurumaan nurraati meeshaalee bu'uuraa kan akka meeshaalee industirii fi kan qonnaa kana fudhatanii karaa shammaachota isaanii hawaasa biraan ga'u. Inni kun gahaa miti tokko. Gama biraadhaan immoo bakka tokkotti kan argamu hojjetaa mootummaadha. Hojjetaan mootummaa immoo akka seektara isaatti qindaa'ee meeshaalee bu'uuraa fi meeshaalee qonnaa fudhachaa jira. Lama. Kan sadaffaa immoo teeknooloojiidhaan hawaasa bira gahuu kan jedhu sana jira. Sana dura akka magaalaatitti giddugaleessi gabaa kallattii adda addaadhaan ijaaramaa jira. Baay'ee kan nama dhibu jechuudha. Magaalaan Finfinnee baay'ee xiyyeeffatee kan hojjetu keessaa giddugaleessa gabaa baay'isuudha magaalaa keessa. Sana jechuun maal jechuudha? Meeshaalee bu'uuraas haa ta'u kanneen biroo hawaasatti hiiskuudha. Bu'uurumaan jechuudha. Sana keessatti giddugaleessa gabaa magaalittii keessa jira hunda keessatti jechuudha. Bakkatti meeshaa kuusan tokko, lama, sadii, afur hanga kanaatitti bakkatti immoo gurgurtaa gaggeessinu sana immoo nuuf kenname sanaan hojjechaa jira. Sana ol waajjiroota mootummaas kan dhuunfaas ta'an irratti hojjettoonni isaanii daayireektii nu bira fudhatanii akka argatan gochuu irratti hojjenneerra. Inni biraa magaalaan keenya gabaa maakaloota adda addaa kan ijaaramee jira. Achirrattis uummata tajaajilu irratti gahee guddaa taphanneerra jechuudha. Sana ol immoo e-commerceedhaan zaman gabiyaatiin akkanatti uummanni fedhii oomisha barbaadu sana akka argatu carraa adda addaatiin akka argatu carraa uumneerra jechuudha. Gabaa tasgabbeessuu irratti dhiyeessiidhaanis gatiidhaanis baay'ee fooyya'insa turre. Baay'inaan nu agarree akka zayitii irratti abbaa liitirii 5 irraa amma birrii 800 fooyya'insa qaba. Xaafii irratti olaallee 2000 amma 4000tti kuntaala irratti fooyya'insa qaba ture. Sukkaara irratti olaallee kuntaala irratti amma 5000 kan ga'u, kiiloo irratti immoo amma birrii 60 amma 50 kan ga'u dhaan dhiyeessaa turre jechuudha. Oomishoota biraatis akkanumatti dhiyeessaa turre. Indoominni nuti dhaabbilee garaagaraa wajjin qabnu fakkeenyaaf waldaa bu'uuraa yookaan immoo shammaachii warra jedhaman kooperaatiivii warra jedhaman wajjin oomisha dhiyeessinu kana isaanii wajjin erga haasofnee booda bifa ittiin uummata biratti ga'u haala mijeessine isaan nurraa yeroo fudhatan jira. Onis yeroo isaan irraa fudhannu jira. Yuuneeniin nurraa fudhatee yeroo uummataaf hiru jira. Onis immoo yeroo isaaniif hin kenninu jira jechaadha. Kanaaf yeroo wal argee qabnaa walgahiin gaggeeffama yerootti bifa gaariidhaan sadarkaadhaan qaamota dhimmi ilaallatu wajjin marii goonee hojii kana hojjechaa jira jechuudha. Killee kan akka uummataaf gatii gadaanaadhaan dhiyeessaniif taasisee jira. Isa kanaaf immoo dhaabbanni kun bakka hojii kana bakka itti daldalli kun gaggeeffamu nu mijeessee jira. Kanaaf egaa guyyaatti dhaabbata kanatti guyyaan jechaadha. Gara Inqulaalii 30,000 kan akkas 30,000 tokko gatiin tokko birrii 15,000 dhiyeessaa jira jechaadha. Kanarraa uummanni gatii gadaanaan bitamee fayyadamaa ta'aa jira waan jedhu sanaa fi gabaas tasgabbeessaa jira. Gabaa keessatti shoora olaanaa taphatee jira jechaadha. Sababa oomishni keenya asitti dhiyaate kanaan warroonni kan biraallee warroonni dhiyeessitoonni killee biraallee gatii keenya kanarraan ilaalanii gatiin isaaniillee akka gadi bu'u taphachuu keessatti shoora olaanaa kan taphatee jiru ta'uu isaati. Yeroo itti nuti waajjira ijaarru yookaan faasilitii waajjira keessatti guunnuudha malee
yerootti gadi baanee oomisha daldallu hin turre. Sana hunda wal cina gaggeessaa hawaasni kun immoo kan argachuu qabu kan fayyadamuu qaba ilaalcha jedhurraa kan ka'e kallattiiwwan adda addaa immoo karaa kantiibaa magaala keenya yerootti hordoffii isaan taasisanii sanarra darbee immoo hoggansi akka magaalaa Finfinneetti jiru xiyyeeffannoo kennuudhaan hoggansi manichaas xiyyeeffannoo kenname sana hojiitti akka jijjiiramu gochuudhaan kan hojjechaa jirrudha jechuudha. Inni kun ammallee gahaa miti. Ammallee gahaa miti nu hafa. Maal gochaa jirra ammas akkuma isiniin jedhu giddugaleessi gabaa ammallee iddoo babal'achaa jirutti ofiillee ijaaruudhaaf iddoo itti gaaffii gaafachaa jirrutu jira jechuudha. Kun haadha ilmoo dhiiraa ishii goda jirtu bira gahuu qabna. Meeshaalee bu'uuraa mana keessaaf isheen barbaaddu bira gahuu qabna. Akka mootummaatti kanneen dhiyaatan kan akka sukkaaraa ofii keenya hubinee kan dhiyeessu kan akka zayitaa, kan akka daakuu, paastaa, makaroonii kun gatii madaalawaa ta'eedhaan daka bu'ee bu'uuraan arguu qabna. Kun kallattiidha. Warshoota biddeenaa 2 qabna. Warshoota daabboos qabna. Kanaan dura kan bara darbee bara 2017 irra oomishni isaan oomishan akka guddatu goonneerra. Birhaan olaallee bara 2017tti daabboo 600 dhiyeessii gabaadhaaf uummata tajaajilamuudhaaf bara kanatti 2018 olaallee immoo miliyoona 4 caala dhiyeessuu dandeenyeerra jechuudha. Biddeen irratti isaa argine akkasumatti oomishnu guddisuu irratti hojii baay'ee hojjenneerra. Dhiyeessii irrattis gatii tasgabbeessuu irrattis akkasumatti immoo galii arganne immoo galii isaan magaalaa keenyaadhaaf kennuudhaafis karoora karoorfannee kaanee guutumaan guututti milkaa'uu dandeenyeerra jechuudha. Akka waajjira daldalaa magaalaa Finfinneetti dhaabbileen amma siistamaan distribuut godhan jiru sukkaara. Isaanitti illee fayyadamnee paastaa, makaroonii, ruuzii intanii kan distribuut gochaa jirra. Inni sun ammallee gahaa miti. Hawaasa 540 wayitti al takkaatitti kutaa magaalaa jaarratti qofa kan isaan distribuut gochaa jiru jechuudha. Kun salphaa miti. Kutaalee magaalaa biraa irrattis siistamaan akkatu ta'aa jira jechuudha. Amma qaamni 2 ijaaramanii gaaffii dhiyeessaniiru. Laalaa jirra isaaniin jechuudha. Isaaniinis fayyadamnee hawaasa biraan geenye jechuudha. Ofii keenyas bifa amma isiniin jedhe kanaan siistamaan fayyadamnee bira gahuudhaaf itti deemaa jirra jechuudha. Giddugaleessa gabaa magaalaa Finfinnee keessaa kallattii 5 ijaaramee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee giddugaleessa gabaa kana bakka inni ijaaree jirutti bakka sanarratti kuusaa oomishaalee kanaatii fi achumaan immoo itti quufiinsa maamilaa ol kaasuudha yookaan immoo fooyyessuudhaaf immoo giddugaleessa gabaa 5 sanarratti mana gurgurtaa suuqii banamee suupermaarkeetii jechuudha. Oomisha hundumaa bakka tokkotti gatii barbaadeenii hamma barbaade bitachuu akka danda'uu fi uummanni yookaan warri harki qalleessi bifa inni ittiin argachuu danda'uutiin haala mijeessinee jira jechuudha. Hojiin nuti hojjennu inni tokkoffaaf inni guddaan ofii keenyaaf hojjenna. Gatiin tasgabbeenya taanaan tokkoffaa kan wannu jedhu faayidaa kan argatu hojjettoota keenyaadha jechuudha. Isatti aansee immoo namoota maatota keenyatu achi keessatti fayyadama. Uummata magaalaa kana fayyadama jechuudha. Yaada kanaan hojjetaanis waan hojjetuuf hojiin nuti hojjennu akka karoorfannee gallu akka milkaa'u gahee guddaa qaba jechuudha. Inni biraa risoorsii nuti qabnu ciminaan itti fayyadama. Risoorsii qabnu san ciminaan haala gaarii ikonomikaal ta'een fayyadamnee hojjenna. Taargeet godhannee hojjenna. Waan kamirratti hojjennee faayidaa guddaa akka waajjirattis argachuu dandeenya, uummatas akkasumatti kennuu dandeenya kan jedhu irratti karoorfannee hojjennee jechuudha. Gabaa irratti maaltu dhufaa jira kan jedhu akka biyyattis akka biyya alas laalleet isarraa kaanee haala jiruun oomisha galchuudhaaf hojjenna jechuudha.
itti fayyadamaa teekinooloojiitiin moosaajii teekinooloojii habeet jedhamu kalaquun oomishaalee akka daakuu, zayita, sukkaaraa fi kanneen biroo akka tajaajila yaaliitti hojii jalqabanii jiru. Kun ammoo oomishaaleen saffisaan maamila biraa akka ga'an taasisa. Abeet tiraayirar amma yaalii sooftiweeriin kamuu yeroo ijaaramu adeemsa mataasaa qaba. Inni guddaan immoo seekuriitiidha. Maallaqaa miti yeroo seekuriitiin isaa eegamuu qaba. Kanneen dhimma kana madaalan immoo madaalaati jiru. Madaalli kana dura immoo hawaasni mee haa ilaallu kan jedhu immoo paakeejiidhaan baay'ee kan jedhamu jechuudha. Sukkaara kiiloo 3, daakuu kiiloo 5, zayita liitira 5, maakkuffashaa fi tokkos itti daballee jira. Gosootni 5 kun gatii isaanii diidarraa yoo ilaaltu kan sadanii ala inni kan tola. Laali toladha jechuudha. Maakkuffashaan tokko birrii meeqa? Birrii 70, birrii 80dha. Salphaa miti jechuudha. Shaayii qixaliin tokko salphaa miti. Shaayii qixaliinii fi maakkuffashaan sun akka tiippiititti jechuudha. Hawaasni kun fayyadamuu qabu ilaalcha jedhu bu'aan isaa nu fayyada. Bu'aa maallaqa sassaabnu ol garuu faayidaan uummataa dursuu qaba kan jedhu. Kan sukkaaraa kaffalatu, kan daakuu kaffalatu, kan deliverii sana xiqqoon itti ida'amti. Sun wantoonni kun 5 bifa paakeejiidhaan seektaroonni mootummaa itti fayyadamaa jiru. E-commerceedhaan zaman gabiyaatiin akkanatti uummanni fedhii oomisha barbaadu sana akka argatu, carraa adda addaatiin akka argatu carraa uumne irra jechuudha. Gabaa tasgabbeessuu irratti dhiyeessiidhaanis gatiidhaanis baay'ee fooyya'insa turre. Baay'inaan agarree akka zayitii irratti abbaa liitirii 5 irra amma birrii 800 fooyya'insa qaba. Xaafii irratti olaallee 2000 amma 4000 kuntaala irratti fooyya'insa qaba ture. Sukkaara irratti olaallee kuntaala irratti amma 5000 kan ga'u, kiiloo irratti immoo amma birrii 60 amma 50 kan ga'u dhaan dhiyeessaa turre jechuudha. Oomishoota biraatis akkanumatti dhiyeessaa turre. Uummanni sadarkaa qaba. Sadarkaa isaatiin bifa hamma danda'etti akka humna isaatiitti oomishaalee kan akka inni argachuu danda'uutiin gatii gabaarra jiruutiin gadi bu'aa ta'een dhiyeessina jechuudha. Yeroo gadi bu'aa ta'e yeroo jennu immoo gatiin gabaa ta'e gadi bu'aa ta'e yeroo jennu immoo oomishaalee kanatu yookaan immoo qulqullina oomisha sanaa gadi bu'aadha jechuu miti. Qulqullina oomishaalee akkuma jirutti eegame bifa uummanni yookaan immoo sadarkaa gadiirra jiru aanaarra jiru itti fayyadamuu danda'uutiin sadarkaadhaan dhiyeessinee jira jechuudha. Giddu galitti dhaabbachuun tokkoffaan nuti oomisha keenya akkasitti dhiyeessinuuf bakka gurgurtaa argannee oomisha keenya akka dhiyeessinuuf, lammaffaan immoo fayyadamtoota kanaa bakka dhiyoo ta'ee iddootti dhiyoo ta'ee gatii gadaanaa ta'een humna isaanii fi qabeenya isaanii baay'ee toon baasiin akka argachuu danda'aniif kan isaan tajaajilu ta'uu isaati. Rakkoon akka biyyattis akka biyya alattis yeroo dhufu otoo nuti baay'ee rakkatiin oomisha baay'ee gatii bareeda ta'een oomisha dhiyeessuu dandeenye irra jechuudha. Inni guddaan kana deeggarsa magaalaan nu kennaa jirudha jechuudha. Oomisha qonnaan wal qabatanii yookaan bu'aalee qonnaan wal qabatanii akka killee oomisha kanneen kan biraa xaafiin jira, boqqolloon jira, qamadiin jira, isaan kana wajjin kallattiidhaanii haasofnee walii goone yookaan immoo walii galtee goone kallattiidhaanii isaan biraa fuunee utuu giddugalli tokko yookaan immoo dallaalaan itoo hin jiraatin kallattiidhaanii uummata bira akka inni ga'u irratti hojjechaa jirra. Hojjechaa turres ammas irratti hojjechaa jirra. Dhaabbaticha dhaabbata milkaa kanneen taasisan keessaa qindoominni caasaalee daldalaa waliin jiru cimaa ta'uu isaati. Ejensii waldaalee hojii gamtaa, Koomishinii Qonna Magaalaa fi Biiroo Daldalaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee waliin qindoominaan kan isaan hojjetani. Kun ammoo dhaabbatichi dorgomaa fi milkaa'aadha kan isa taasiseeru. Waldaa gamtaa yuuneenii kan magaalaa Finfinnee walitti dhufeenya guddaa qabna. Shammaachota duukaa isaan duuka wal agarra.
waajjira daldalaa magaalaa Finfinnee duukaa walitti hidhamiinsa qabna. Meeshaalee bu'uuraa akka mootummaatti dhiyaatu fakkeenyaaf sukkaarri jira. Inni sun nuyi maallaqa baasnee faabrikaa adda addaa irratti haafinnu malee kan nurraa fuudhee immoo hawaasa biraan geessisu eenyu yuuniyoonota sana. Yuuniyoonni sun immoo eenyu jala jiru? Koomishinii waldaa gamtaa jala jiru. Walitti hidhamiinsa cimaa qabna, walitti dhufeenya cimaa qabna, waliin gamaggamna, waliin madaalla. Sana immoo kan ta'u akka magaalaa Finfinneetti immoo koreen sirna gabaa tasgabbeessitu jira. Inni kun immoo kallattiidhaan seektaroota adda addaatiin maal ta'a? Yeroo yerootti madaalama jechuudha. Maal hojjenne? Akkamitti hojjenne? Eessatti hanqinni keenya? Eessatti immoo bu'aan keenya hawaasa biraan gahuudhaan kan jedhu sanaan madaalamaa deema jechuudha. Inni guddaan kantiibaan keenya haala adda addaatiin deeggarsa nuuf gochaa jiru. Inni guddaan isaa almost magaazanota adda addaa kan ijaaraman irratti akka argannu oomisha nuti dhiyeessinu bakki akka hin dhabne istookii akka qabachuu dandeenyu haala adda addaatiin bakki istooritti godhannu gabaa maakoloota ijaaraman keessattis isaa alas magaazanota akka argannu faayinaanshaali akka sappoortii godhamnu haala adda addaatiin nu gargaara jira jechuudha. Giddu galeessa oomisha gabayaa lammii quraa irratti oomisha garaa garaatu qophaa'ee jira. Ashaboon daakamaan jira, paastaan jira, makarooniin jira, sukkaarri jira, zayitiin jira, baalli litira 5. Kan biraas oomishaaleen kan biraa kinoorii waxii kan mi'eessan isaan kunis qophaa'anii jiru jechuudha. Walitti dhufnee ilaalla. Akka magaalaa Finfinneetti immoo dhiyeessiin dhiyaate meeqa? Eenyuuf meeqa ramadame? Gahaadha, gahaa miti. Soo kan jiru kan ammoo waliin geessisuudha amma danda'ametti. Kan itti aanutti maal ta'uu qaba? Jalqaba isinii kaaseera. Kabajamtuu kantiibaan keenya kallattii kaa'u. Hojimaataadha waan ta'eedhaaf. Nu fudhanna. Hooggansa akka jirutti hin fudhata. Hojiitti jijjiirree immoo akkamitti hojiirratti jijjiirree kan jedhu sun sirriitti xinxalama, sirriitti ilaalama, sirriitti iddootti immoo rakkoon jiraatu tarkaanfii fudhatama jechuudha. Sun adumsa hanna maqaa isaa barreessuun hin barbaachisu. Hanni hafuu qaba bifa kamiin hafa akkaataa namas hin jedhu kana. Tuyii hordoffiin keenya wal gaafachuudha. Shammachii tokkoof yookaan yuuniyoonii tokkoof kaartoona 2,000 laadnee irra taanaan 2,000 baay'isuu 4 8,000. 8,000 kun eessa gahe hin gaafatama. Goda bu'ees hin gaafatama. ልማት ድርጅት ተቆጣጣሪ ባለስልጣኒን deeggarsa adda addaa nuuf gochaa waan jiruuf isaan fayyadamnee karoora keenyas irratti milkaa'uu dandeenyeerra jechuudha. Tokkoffaan gabaa tasgabbeessuu, lammaffaan kaafamtoonni misoomaa kun deebi'anii akka dhaabbataniif, deebi'anii akka ittiin jiraataniif karoorfamee kan ta'e jechaadha. Kanaan egaa kan gurmaa'e lukkuu kanarratti sheedii gara 11 qabna, maabara 11 jechaadha. Waldaadhaan gurmaa'anii maabaroonni kun tokko isaanii hanga lukkuu maabarri tokko lukkuu 3,500 qaba. Guyyaatti egaa iddoo kana qofaatti miti jechaadha kan nuti dhiyeessaa jirru oomisha keenya giddugala gabaa laaftootti illee dhiyeessaa jirra. Kutaalee magaalaa hunda keessattuu dhiyaafamaa jira jechaadha. Kun egaa gabaa magaalaa kana keessatti tasgabbeessuudhaaf shoora olaanaa taphateera waan jedhu sana. Warshoota biddeenaa 2 qabna. Warshoota daabboos qabna. Kanaan dura kan bara darbee bara 2017 irra oomishni isaan oomishan akka guddatu goonneerra. Birhaan olaallee bara 2017tti daabboo 600 dhiyeessii gabaadhaaf uummata tajaajilamuudhaaf bara kanatti 2018 olaallee immoo miliyoona 4 caala dhiyeessuu dandeenyeerra jechuudha. Biddeen irratti isaa argine akkasumatti oomisha oomishnu guddisuu irratti hojii baay'ee hojjenneerra. Dhiyeessii irrattis gatii tasgabbeessuu irrattis akkasumatti immoo galii arganne immoo galii isaan magaalaa keenyaadhaaf kennuudhaafis karoora karoorfannee kaane guutumaan guututti milkaa'uu dandeenyeerra jechuudha.
Egaa waggaa haaraa as adeemu irratti dhiyeessiin oomishaalee yeroo ayyaanaa fi idilee irratti akka hin mudanneef caalbaasii yeroo isaa eeggate baasuun oomishaalee gariin mankuusaa seenuu fi kanneen biroo ammoo fuulduratti walitti qabamuuf haaldureewwan barbaachisoodha kan taasifamaa jirani. Bara bajetaa haaraa ammatti seenaa jiru kanatti waggoota muuxannoo waggaa darbirraa kan arganne oomishni yeroo jala ga'ee yookaan uummati baay'inaan barbaadu yeroo ayyaanaatti keessumaa hanqinni yeroo uumamu jira. Hanqina uumamu sana sirreessuudhaaf barana bulchiinsi magaalaa Finfinnees kallattii kaa'ee karoora ji'a 3 karoora ji'a 4 jedhee kallattii kaa'eeni unis kallattii sana fudhannee hojiitti jijjiirree amma karoora ji'a 3 sana cufuudhaaf yookaan ji'a 4 sana cufuudhaaf caalbaasiin amma baay'ee hojiitti seenaa jirra jechuudha. Maaliif hanqinni dhiyeessii akka hin uumamnee fi dafnee qophii kana jala jalaatii fixaa jirra jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti gara oomisha amma gaafatame kan ji'a 3-4 kana gurmeessuutti hin seenna inni yaadna. Hanqinni keenya maal ture? Hanqina keenya sana immoo akkamitti furuu qabna kan jedhu sirriitti ilaalleerra. Bara dhufuudhaaf ispeeshaalii amma ayyaanota fuuldura jiran irrattis karoorfannee dhiyeessiin ayyaanota kanaaf barbaadamu guutumaan guututti akka magaalota keenya keessatti galu akka qopheenyee eegnu gooneerra. Inni guddaan ganni amma waan galeef oomishni qonnaa baay'inaan argamuu dhiisuu danda'a. Ispeeshaalii akka xaafii, qamadii faan argachuun amma yeroo qonnaa waan ta'eef argachuun rakkoota. Kana irratti amma dursinee oomisha galchinee magaazana keenya keessatti oomisha sirriitti qabanneerra. Zayitas akkanatti magaazana keenyas qabannee galchineerra. Ayyaanaaf kan rakkannu hin ta'u jechuudha. Dursinee waan galchinee harka irratti waan qabnuuf magaazana keenya keessa waan qabnuuf yeroo ayyaanni ga'u gabaatti dhiyeessuu ta'a jechuudha. Ammas fedhii amma warri hojii gamtaanis warri adda addaas kan dhiyeessaniin oomisha san dhiyeessaa fi irra garuu dursinee agriimentii gallee oomisha sammuu galchinee magaazanota keenya keessatti kaawwanne haala jiru immoo jala jalaan immoo dabalachaa jira jechuudha. Egaa daawwattoota keenya qophii keenya abbaa misoomaa torban kanaatiin giddugala gabaa lammiitti argamneeti kan turre. Giddugala kana keessatti oomishaaleen industirii akkasumas oomishaalee qonnaa dhiyaatan isin daawwachiisaati turre. Egaa dhaabbanni daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee oomishaalee kana gabaa giddugaleessaatii fi hawaasaa fi kan inni dhiyeessu kanaanis immoo gabaa tasgabbeessu kallattiidhaanis immoo uummanni akka irraa fayyadamuu fi egaa kallattii Finfinnee 5 irratti hojjetaati kan isaanii jirani. Egaa qophii keenyarraati akka muuxannoo argattan homaa shakkii hin qabnu. Qophiin keenya abbaa misoomaa kanarraa asumarratti xumurraa torban sagantaa biraatti walitti deebina. Kan ol baana xumuraan ture hora bulaa deemana.